Maaltu seef maaf deebite? Wabii ammas sitti maanjuraati ayyuu miidhama isheerraa of eeggachuu qabdi. Kanaaf immoo ati situ furmaatadha baqa yeroo kanatti. Nu dhagaan jirtu waan ta'eef ati yeroo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتو هردفتوتا وبي تيوب أكم نجاجرتو فيا كيسني جتشا نجيني كينيا كان أوني رامد ياكم يروكمو بكم جرتنيتي إسين يا كابون إسين جدام قاتي هرّا ديبي رفينجرا مالي في ديبي تيرفته جتشورن ديسو دمنا ديبي سه فيني نجاجر Hasan Rokati, ayi kabajamtoota hordoftoota wabii tuubii akkam jirtu nagaan keenya bakka isin jirtan marattis naga jecha arra wabii biraatti argamee jira wal cinaatti argamnee jira wabii daawwattoota keewwaa jedhi. Baay'ee so feenisha baay'eetti bareedee jira arra akkuma argitan jechuudha. Yookaan ka'ee masheeyyuu fuudhaanis feenii jaalalleen qabdu miti? Nan qabda. Wayyoo. Ni qabdi. Immi na deebisee arra immi na deebisee na fidee maaliidha yoonaan jettanii feenishaanii si barbaada baatu malee dhuftu malee naan jette egaa sanaa fi egaati feenishaan kottu naan jettee jennaanii barareen jechuudha fiigichaan taaksiidhaanuu xiqqaa 30 ol deemsisa ani garuu daqiiqaa lama gidduutti kan hin qaqqabe maaltu akkas akkana ariisise na fiksise beekuu baadhus jechuudha humna wayii jira feenishaa humna wayii qabdaati waan dhokate wayii jira baasii itti fayyadamna so fiigeen dhufee dhimma isheen na barbaaddeef ishee marraa dhageenya isa dura garuuti viidiyoo guyyaa lama waan akkasii dura gadhiisee irratti arrabaan narra deemtan reepelee warruma akkasiin na jaalataa ture san tokko feenishaa barnama namoota argitee jirti. Komentii keessan ilaalaan kolfaan du'aa ture jechuudha. Kolfaan maali jaalalli torbaan hin buluyi bara kana maanni ammoo nama jaalattu ammoo maali ulfaatu xiqqoon bubbuluu jaalalli keessan gaarii miti dhiisaa xuruu miti indee wabii nama jaalalaa akkanaan hin jenne jalliftanii na kaastan homaa waan badaan dubbanne Sayidooni ammallee intala tana jaalachuuf deema gaarii miti jedhee yaada wayii lafa kaa'ee isa booda bakka Uummanni sirratti wal qabe ganna garagashanii naa meeshaan dhiisaa waan akkasii Oromoo dhiisaa gaarii miti even Amaariffaa illee xinnoo dubbadheen ture warri Amaariffaas dhufee biyyoo natti raran biyyoo jechuudha ani gana xalaaloo kaalona isinirraan adda ba'a yookaan yoon taane jechuudha so gaarii miti dhiisaa waan akkasii yaaduma mataa koon kaasee normally rakkoon qabu isin waan barbaaddan jechuu dandeessu sirrii maam isinillee sirrii anis sirriidha hundi keenya iyyuu sirriidha yoo itti yoo gadi qabnee ilaalle jechuudha feenii anis akkas jechuun kiyyi sirriidha isaan na arrabsuun isaaniillee yaada mataa isaanii waan yaaduma mataa isaaniif jechuudha yeroo dimokiraasiitii miti maal kanaafi yaa waanuma natti dhaga'ame kan hin dubbadhe malee jireenya namaa keessaallee waa qabaadhee jireenya situ akkas godhe faanaan jettan gara duubaa deebitanii jechuudha. Haa ta'u ishaanumatti akkas godhe kana boodan dubbadhu waa'ee Sayidii sinaasa'u anillee yoo rabbinaa godhe nana faqqara xabbaseen fiqiriitii wajjin waa'ee jaalalaa isinii hojjedha bakka kana booda nagahee jira.
jedheen jira. Feenishaan garuu waan na barbaaduuf nutti himtu feeneen. Ayi gan jalqabarratti wabii akka kanaas argu kooti dhugaa dubbachuuf guddaan gammada. Maaliif viidiyoo kana dura hojjechaa ture irratti haalli ati keessa turte haala baay'ee namatti tolee gaddisiisa. Akkasumas immoo miidhamni kan kee miidhama keenyallee ta'ee nurratti illee wantooti adda addaa yerootti mul'achaa turan jira. Carraa kanaan haala kana wabiin dhaabbachuu isaatiif daawwattoonni isaallee jajjabina taatanii fi warri jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Rabbi sassa kanaan siqiif moo galannaa jechuun barbaada. Mana amantaan jira se'ee gaafate. Gaafate akkasitti taasiftu hundeessan jira jechaadha. Ishii paastaa kootti galatoomi. Kestomaan hojjennu dhugaa seeraan. Ayyiigaan nunis walirraa fagaannee jira. Haalli hojii keenyallee walirraa nu fageessee jira. Atis immoo hojii miidiyaatti deebitee jirta. Mee maalirra jirta karaa kanaatti? Ani maalirra hin jirti fakkaate amma afuufaan jira kunuunaa. Akkasuma jireenya namaa keessa deddeemee jireenya namaa borcaa ture. Inni sun na milkeessuu dide. Amma gara jireenya kan keessa deebi'aa jira. Yaa like gama kanaatti deebuu kiyyetti namoonni baay'een gammadoodha. Baay'ee maal like yeroo gabaabaa kana keessatti haalan keessa ture sana keessaa ba'ee sadarkaa kanarra ga'uu kootti siinis dabalate. Kanaaf baay'een namaa gammadaadha jechuudha. Moor gammachuu kana waaqayyoo fiixanaaf haa baasu. Like waan gaarii akkan hojjedhu abdii guddaan qaba jechuudha. Dhaabbadheen jira bakka jaalalli mo'aadha jedhanii amma wabii mo'aadha jedhama kana booda jechuudha feenisha. Isa kanasitu jedhee nuun hin jenne yoo jabina kan kee yeroo biraan laalla. Garuu haga kana jabaattee dhaabbachuun kee dhugaa dubbachuuf jabaas taasisee jira. Ammoo maalirraa jechuun ayyuu na isa jirti. Waa'ee ayyuu moo maal fayyada? Ani waa'ee ayyuurraa waan beeku tokko hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaafi ani yeroo baay'ee gaafan waa'ee ishee yaaduu gaafa waa'ee ishee kaasu gaarummaan ani haasa'u keessatti tolan ani isheedhaaf yaaduu keessatti namoonni ammallee achuma keessa jirtaa minaamin jedhu garuma waan biraatti na jalaa fudhatu sila ta'eefi ani completely isheedhaafis bilbilee hin beeku isheenis naa bilbiltee hin beektu bakka wal dhiisnee jirra. Hundumaaf garaa taane. Anillee daawwattoota kee keessaa tokko waan hin ta'eef waa'ee ayyuu yeroo baay'ee si haasa'uu dhagaan jiru viidiyoo dhiyeenya kana hojjechaa jirtu irratti waa'ee ayyuu haasa'uu dhaabdee jirta. Maaliifidha maqaa koon dhahin siin jetteeti moo ofuu hin barbaanne? Maaltu jira sitti fakkaate? Isheenis jetti jirti. Isheenis jammara sagalee makoo dhaga'uu hin barbaaddu hin deemsisa innis immoo irra laalu. Bakka hin jaallattu miti ree. Filan hin jaallannee fi waa'ee ishee akka odeessuun privacyidha bakka hin dandeessi. Gaafan siin jedhu mirga isheedha akkas jechuun ishee waa'ee koo naasayin gaafa namni siin jedhu bakka naasayinidha isuma sirriidha argattee sarara darbee immoo hordoftoonni koo bakka dhiisii meentaluma kana jechuudha bakka ba'ii waa'ee meentala kana keessaa naan jechaatu turan so isaa kan isaanii sirriidha hin deemsisa sirrii mada waa'ee namaa odeessuun gaarii sila hin taane jechuudha anis gaafan dhaabbadheetti yaadu ishee qofadhaa shamarree addunyaa kanarratti kan uumaman baay'eetu jiru hedduun isaanii jiru bakka jaallachuun waama sirriidha miti re'ee garuu immoo achumatti jallatanii hafuun immoo gaarii miti bakka nan deebi'e nan dhiise yaanni namaas koomentiin isheen naa kennitus kunneen walitti dabalamanii dhiibbaan hiriyoonni koo akkan an jaalala kana keessaa ba'uuf taasisaa turanii walitti dabalamanii anaatiin arrarraan naga'anii jiru akka waa'ee isheen kaasne akka maqaa isheen dhoofne na godhanii jiru jechuudha. So shakkaatti akkas gochuudha. Shakkaa ta'uusaa situ beeka. Kanarra caalaa immoo ayyuun illee shakkaadha yoo jette shakkaadha jedhee yaadaanis garuu immoo Saayidis ayyuurras darbee jaalallee biraa akka baafachaa jiru viidiyoo darbeen hojjettee jirta. Waan sana akkam quba qabdaa moo callisteetuma oduu dhageessee faasoftee moo daawwattoonni kee kanarratti illee waan baay'ee siin jedhanii jiru. Atis argitee jirta. So isa kanaaf maal jette ammayyaatti itti beekteeti moo kan haasofte oduma dhageessedha. Yoo namni sooshaal miidiyaa irra hojjetu kun harka caalu oduma qabatame ta'e oduma oduurraa. Ati oduu haasa'uun kan kee daawwattoota kee biratti akkaataa raabsamtus taasisee jira. Of course madaala koo buusee jira. Bitaam na shook deemuun kun maaliif baay'ee marrifadhe ani.
Ani koomentii jaalalaan natti baay'atee minaam jaalalatu namacheessa yeroo baay'ee jechuudha. Seriously halkan guutuu dubbisaan bulannaa. Isa guyyaa darbee irratti garuu wal fakkaata bakka tokko taa'anii waan barreessan wayii natti fakkaata. Hundi keessaniyyuu Saa'udii jiraattu, hundi keessan Dubaay jiraattu aga jechuun gahe waan si ajaa'iba jechuudha. Iddoo tokko taa'anii waan barreessan fakkaata. Match comment na bakka baay'ee dhiisii minaam hinaaftuu faanaan jira. Afuuftuu minaam baay'ee bakka arraba ajaa'ibaa jira. Egaa waan beekuun qaba normaalii. Wanti kun si dura hin baane bar jalqaba afaan keetiin kan dhaga'ame miti. So kanaaf amma uummati haaraa itti ta'ee jira. Si galee daawwattoota keetti haaraa ta'ee jira. Saayidis immoo kanan godha jedhanii waan hin yaadneef. Ayyuu fi Saayid gidduu jaalala akkamiis hariiroo akkamiis ammas maalirra akka jiran uummati keenya hin beeka daawwattoonni keenya. So karaa kee waan bakkee beef kun eessaa dhufee anaafis gaaffii dhabaase si qofa miti. Yeroo tokko maal beektaa? Waan dhageesse hunda gara sooshaal miidiyaatti fiduuni siifuu gaaffii ta'a deebi'ee. Anaaf iyyuu gaaffii maaltu na jarjarsee jechaan ture yaadiyyu jechuudha. Maaltu na mudde? Maal tasgabbaa'ee adda baaseen mirkaneeffadhee otoo waan sana odeessee amala koo miti. Kanaan nan beeku odeensiin kiyya jechuudha. So gaafan waan kana baasu waan wayirra dhaabbadheeni normaalii. Anis garuu naagala adda baasuu qaban ture. Yoo xinnaatee cross check otoo hin godhe namoota isaaniitti dhiyoo jiranirraa asitti wanti akkanaa jira jedhee yoo adda baasee gaarii ture garuu haguma mirqaane ta'e haasa'a jechuudha. Iccitiis dhaga'een beeku kana dura iccitiin namaas na bira ture hin beeku. Sheema kanaayyuu iccitii dha'ee qabachuu dadhabeen xargodhee yaaduu koo. So ifa manaa godhaan jedha amala koomitiin ittiin baru kana boodan odeessu waan akkasiiti. So achumarra dhaabadheen tirii jedhe malee waan ruutii qabu wayii miti. Gaafa isin jedhu beeziin qabu haasaan kun jechuudha. Of yaadee ta'uu danda'a amma siree faara ta'anii naannoo odeessaa turan. Akka keenya kana mitigii qabatanii otoo isaanii normaalidha. Mitiire siree ta'a walitti sii qaafaa turan naannoo. Akshiniiwwan tokko jiran. Sanumarraa shakkii kan kee mirkaneessitee jechuudha. Akkasidha malee waan hin gadi fageenyaan beeku hin jiru. Ija keessa wallaalaa turanii namni jaallatu ija keessa wallaalaa faadhaa wal bukkee ta'anii walitti sii qaafaa turanii hattee faasheen Saayidoo ilaalaa turte inni illee hattee mashee ilaalaa ture. Akkumaan kana dura yeroo sakana nama jaalalli qabee beekutu waa'ee akka jaalalli isaan qabaa jiru situ baree jechuudha. Yuusii argite irraan ga'e mootii jaalalaa si ture. So gaariidha. Isa dabalee intiniin qabu jechuu barbaade waan qabatame hin qabu. Gan anis yaadaati jettu irratti 100% ta'uu baatuyyuu haga amaniin jira si galee. Sumayyaa kana irratti hojjettee jirti. Akkasuma viidiyoon sunillee gadhiifamee jira kan isaan hojjetanii. Kana malees immoo haalli hayyuunii fi Saayidira jiran akkasumas immoo haadha manaa isaa duraanii haadha ijoollee isaa Sumayyaa waliin irra jiran akka inni jaalallee biraa baafatuuf wanti isa dhorkuun jiru si galee. Wanti inni keessatti of qabuu danda'u akkana osoo hin godhaa jirummaa namni maallaan jedhaa wanta itti jedhu hin qabu. So isa kana keessa galuu hin danda'a jedhee mayyaadaanis akka keetti jechuudha. Oduun kun karaa kee haadha geenyuyyuu malee viidiyoo darbe irratti illee arginee jira. So isa kana anis ittuma nama dhagaru. Sirraa dhageen jira akkasumas immoo viidiyoo adda addaa ilaaleen jira. Sumayyaan illee hojjettee jirti. Intallumti illee hojjettee jirti yaa wal jaallatanii jiru jenneetuma yaadna viidiyoo taanutti immoo wanta isaan hojjetanirraa hin argina jennee yaadna. Baay'ee manuun illee anis akka kooti beektaa akka dhuunfaa kooti baay'ee mana hordofanii jira. Arra maal fidaa Saayid maal godhaa jedheetuma baay'ee itti dhiphachaa jira baasee. Duraan Saayid gara Itoophiyaa dhufa jenneeti kan yaadaa turre. Hundumti keenya iyyuu jechuudha. Naan dhufas jechaa ture innillee garuu immoo amma fagaatee jira. Guyyaan dhufaatii isaatiillee turee jira. Achumaan hafee haa ta'u ganaa dhufa haa ta'u amma waan adda baasne hin qabnu. Viidiyoon hojjetu irratti gara fuulduraatti wanta ta'u walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Feenishaa waan dhufu miti amma dhiifama naa godha waan dhufu miti Saayidoon waan dhufu miti. Ani dhufadhee shakka. Inni dhufa jedhee shakkaan. Ati shakkitu? Ati dhufeedhii shakkii ani dhufeedhee shakka akka waliin jaallanne immoo shakkaara shakkii. Seetti naaf kan taane
Dhugaa dubbachuuf wabii anillee akkuma keetii yaada yaa'u haga kee hanga sana yaadu baadhullee akkuma kee kanatti yaada kana irratti immoo ayyuun baay'ee miidhamaa jirti baay'ee darbees argitee jirtaa barakinaa bitee fiidha kan inni deeme waan feete haa taatu akka nama dantaa hin qabne jechuun oomaa tokko irraa hin qabneettidha kan inni godhee jechuudha baay'ee ishiin itti dhagahamee jira manaan baatu eessan naqxu wal argina jedhee gaafa bilbiluuf bilbilan irraan kaastu isiniin illee isin miti godinyoota keenya hiriyoota keenya warra biraa nam tokkollee waliin argitu mana teessi manaan baatu bakka nu rakkistee jirta akkamitti akka ishii jajjabeessinullee nuun galle onlaayinii seennee yoo taasifne nutti haasoftu bicha baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee dhiphattee jirti inni ati dubbatte kunis immoo ishee yaaddessee jira maaliif akka ishiin itti Sa'iidoo jaallattu hundumtiyyuu beeka namni kamiyyuu jechuudha inni kun immoo ayyuu baay'ee miidhaa jira kanaaf Sa'iid maal akka inni godhu bitaan nutti galee jira jechuudha ammaaf garuu immoo asumaan Sa'iid viidiyoo kana kan ilaalu yoo ta'e wabii garuu osoo wanta tokko yeroo kanatti wanta tokko nu rakkatti baay'ee man jaalladha jechuun sirraa waan hin eeguu jechuudha maaliif Sa'iid ayyuun ana jalaas diddee jirti ati immoo itti haasawwattanii walitti haasawuu dhiistanii jirtu already wanta walitti haasoftanii hin qabdanii miti garuu immoo nurra caalaa ati waa ishiin beektaa itti dhiyaatta. Feenishaa waa'ee ayyuu otoo kaasuu baattee baay'ee nutti. Lakini kun ikkoo dhugaa jiru dhaabare ay wabii na dhaggeeffadhu. Lakki ani haga ammaatti kan inni si wajjin haasa'aa ture kan waa hanga ammaa daqiiqaa kana guutuu si wajjin haasa'aa ture waa'ee kana natti kaastaa kanaaf naa bilbiltan. Inni kun lakki naa galee jira garuu nurra ati waan itti dhiyaattu. Ay sitti haafu deemi. Ay dhibamuu ishee sin dhibuu ishee homaa sitti dhagahamu waa ishee. Waan danda'u godheen jiraan waan naa danda'ame kamiyyuu taasisee jira. Taasistee jirta bar sababii jaallattuuf garuu amma sirra deebitee osoo yaalteeni nu caalaa atiin beektamte amala ishee. Lakki feenii ani hanga naa danda'ame wayii yaaleen jira hanga naa danda'ame wayii jechuudha. Ila gorseen jira no way ila otooma waan kana isaanii yaadin durayyuu Aishaa dhaabbadhu waan kanatti yaadi namni kun maal gara biraatti na jalaa fudhate na jalaa fudhate amma sikkoo miidhamaa jirti isheen bar isheef jettee gochuu qabda kanammoo ati bilbiltee fi yoo ani yoon itti dhiyaadhe tokkoffaa ofii koo miidhuu danda'a lammaffaa immoo ishee miidhuu danda'a waan ta'eef feenii hoo turtii wajjin turree fi amma kana dhaabadhee waan si wajjin haasa'ee fi kanaaf na waamuu keetiifis guddaa galatoomeessa. Lakki garuu wabiitti yaadi miidhamuu isheetti boodaatillee miidhamuu dandeessa. Wabii dhiisti waan miidhamuti feenii karaa nagaa. Lakki garuu itti gaabbita. Nagaatti feenii. Dhugaa jee lakki itti gaabbitaa dhiis. Lakki. Waan nagaa bisu tokko hin qabu baay'ee. Itti yaadi garuu. Jamtoota hordoftoota koo wabii ammas taanaan irra deebitee akkatti yaadduun barbaade hiriyaa koodha ani hiriyaa koodha siifis ishiifis hiriyaadha akkatti immoo isheen hin miidhamneen barbaadaan bakka itti miti wayin bilbile anaaf ishee wal quunnamsiiste ani iyyuu itti naasaa rakkoon qabu. Ani bilbila ishee irratti asi jambar bilbila ishee didee. Lakki bar kun ikkoo dhimma bakka dhimma jechuun dhimma cimaadha kaashi mucaa manaan baatu bar. Hayi deemi boo. Hayi. Maaltu seefi maal deebiti? Wabii ammas itti maan jiraati ayyuu miidhama isheerraa of eeggachuu qabdi. Kanaaf immoo ati situ furmaatadha bakka yeroo kanatti nu dhagaan jirtu waan ta'eef ati yeroo